فيديو أدى سني قبضتين في فيديو أدى مال قبضتين في oduu kamichiisa isin qabadhee dhufe asmaan jechuudha maal qabattee dhufte yoo keenyattan taate utuun isin qabadhee dhufe akkuma beekamu muna gaa'ila ijaarrachuu deemti. Gaa'ila eessatti ijaarrachuu deemti? Biyyatti ijaarrachuu deemti moo biyya ambaatti ijaarrachuu deemti kan jedhullee walumaan laalla jechuudha. Garuu ammaaf qophii irra jirra. Qophiin nuti irra jiru haala bareedaadha. Inshallah rabbi khayrii haa taasisu. Namni tokko waan tokkotti gaafa seenu gaaf gaa'ilatti seenuuf deemu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee yaani jira miti waa hedduutu jira jechuun yaani akkanumatti ammoo gara gaa'ila kiyyaatti seenuuf deema inshallah gara fuuldura kiyyaatti jechuudha. Babbanni addaan babbannee dhufne yeroo hunda viidiyoo hojjedhu haalli jireenya biyya ambaa kun hin ulfaata inshallah sechi amma viidiyoo isin hojjedha. Gara gaa'ilatti deemnaa. Dursa namni gaafa gaa'ila eegalu maal yaani jira nama wal barachuu jira namni sun maqaa jaalala keessa seenu jira kanaaf jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha anallee nagaa kutaa alhamdulillah galata rabbii. Uddista kabajamtoota kiyyaa hamna 24 viidiyoo keenya like godhaa share godhaa subscribe godhaa yaada keessan nu qoodaa isin jechuu barbaada. Bakka gammaddee naan jechuu dandeettanii ka gaddisan naan jechuu dandeettanii garuu mukaa illee kenna ka eegalamu ta'a yeroo jalqabatti eegaluuf deemna kanaafuu jechuudha. Mee namoonni yaada hoo qabaattan akkasuma namoonni ani jira akkanumatti jechuudha. Gaa'ila kana keessatti gaa'ilatti seenuun duratti waa hedduutu isin eeggata jechuudha. Shamarroonni biyya ambaa dursaa wanni isaan yaadan wanni nuti yaadnu jechuudha. Bultiidhaaf yaadna akka dhiiraatti mee kana isinoo akkamitti akka ani amma yeroo halaaluyyuu nama tokko illee gaafa haasoftu shamarran biyya ambaa jiran keessattuu biyya arabaa jiran bultii isaanii isaantu itti yaadachuudha. Maaliif gaa'ila tokko gaafa isinitti dhufe gaafa gaa'ila ijaarrachuu bultii ijaarrachuuf deemtan isintu yaada. Isintu mana kee keessatti maal godhadhaa? Meeshaa akkamii bitadhaa? Algaa akkamii galfadhaa? TV akkamii? Firaasha akkamii? Mana kee keessa akkam godhee bareecha jettanii yaaddan. Amma fakkeenyaaf ijoolleen biyya keessaa heerumaan fakkeenyaaf fudhanne waa tokko yaadan. Tokkoffaa maatiin isaanii itti yaada. Lammaffaa ka ishee fuudhu suni waan mana keessa san guutumatti isatu itti yaada jechuudha. Garuu shamarran biyya ambaa Oromoo keessa jiran mana isii keessatti ofii isheetti yaaddi. Maal godhadha har'aa? Mana kee keessatti maal bitadha? Meeshaa akkamii bitadha? Meeshaa na gammachiisu abbaa manaa kiyyaa ilaa haga afaa bakka jiraa miti aggaa libsirraa haga bakka uffatallee meeshaallee waa hundumaa ijoolleen biyya arabaa kuni guuttachuuf sammuu isaanii keessatti yoo hin godhinnis yoo hin ga'inis yaada kana yaadan jechuudha. Maaliif mana isiilee tolfachuuf adduma yaaddi? Meeshaa kushiinaa galfachuuf adduma yaaddi? Mana ijaaruuf adduma yaaddi? Abbaan manaa isii sun garuu isa itti yaada miti garuu nuti mootuyyuu dhugaa dubbachuun nuti irra yaada. Amma jechuun yeroo ammaa kanatti ijoolleen biyya keessa ijoolleen biyya ormaa garaagarummaa qabdi. Ijoolleen biyya keessa biyya dhalaa jiran dhiira fuudhu san caalaa isaantu yaada. Dhugumatti ilaa uffata gaafa uffattee gabbaadutti ilaa bakka jireenya fuulduraa hoka jedhutti ijoolleen biyya ormaa keessa jiran dhibbatti yaada. Dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Maaliif hojjettanii akkanumatti yommuu ilaalaa jechuudha. Ni yaadna gaafa bultiitti seenu jechuudha. Bultii kanallee gaafa nuti dhufu qaxaroo goona. Inni dabarfanna ji'a 2 ji'a 1 jenna ji'a 2 jenna ji'a 3 ji'a 4 jecha. Kun maal ulaagaalee kana waan goonuuf jibbaa nama sanii odoo hin taane nuti kan yaadnu ulaagaalee mana keenya sanii san goottachuudha jechuudha. Otoo inni jiru yoo biyya ambaa keessa jiraates yoo biyya keessa jiraates garuu nuti immoo ni dhiphisna sammuu keenya. Sababni sammuu keenya dhiphisnuuf maali dhiifama afaan waan loqodu sababni ani afaan birallee haasa'u dhiifama. Beeku jechuuf Amaariif namoonni tokko gaafa Amaariif haasan afaan Oromoo ni loqodu. Kanaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi nuti kanaaf ni dhiira san caala yaani biyya keessa jiraates biyya ambaa jiraates ni yaani jiraatu baates shamarran biyya ambaa jiraatan keessattuu biyyoota arabaa keessa jiraatan yaani dhibbuma dhibbatti isaantu irra yaada isaantu dhibbata jechuudha.
mana san isaantu guuttata. Yoo mana illee hin qabaanne ilaa kiraa san illee yaadde jechuudha. Itti shamarran waan hafe hin beeku. Nama bakka akkamiin akka jedhee ibsu hin beeku. Wallaahi dhaseen alhamdulillah rabbil aalamiin garuu yaada kana nuu kennuun waan guddaadha. Maaliif kana yaaduu dandeettii yookiin jennee ilaallu nuti maaliif bultii teennaaf otoo bultiin eegaliin bultiitti waan nuti yaadnuuf tokkoffaa nuti mana namaa qabnee deemna. Ilaa hanga ilmaatti jechuudha. Bultii bira tarree mana namaa keessatti waa hedduu dalagnee qabnee deemna. Maaliif mana keenya qabneetu nutti dhufa? Akkuma nambaa qabnu kanatti mana keenya illee qabachuu dandeenya kan jedhu yaada kana mataa keenya keessatti gaafa dhumnu nus bultii ambaatuun qaba kiyya maaliif qabachuu? Ka ambaatu akkati tolcha kiyya maaliif tolfachuu? Meeshaa mana namaa keessatti qofaa firaasharraa waa hundarraa gaafa arginutti anillee mana akkasiisan godha jettee mataa kee keessatti yaada. Gaaf kana mootu yeroo ati heerumaaf deemtu sun ni dheerata. Dhibbumaa dhibbatti ni dheerata. Ati yoo mana tokko ijaarratte mana tokko ijaaruuf fakkeenya viillaa tokko ijaaruudhaaf yeroo ammaatiin turuu garaagarummaa qaba jechuudha. Viillaa tokko ijaaruuf umrii kee guutuuf itti jechuudha. Waggaa 5 sitti fudhata mana viillaa bareeda ijaaruuf jechuudha. As deebi meeshaa mana keessaa galchuuf waggaa tokko sitti fudhata. Argaa jirra ijoollee irratti jechuudha. Meeshaa mana guuttachuu yookiin 500,000 600,000 gadi guuttachuu jechuudha. Meeshaa mana kee guututti ka guuttachuu. Kana eenyutu yaada? Shamarran biyya ormaattu yaada. Nuyi mana namaa dalagee, nuyi qoshaashaa namaa dalagee, nuyi dubbii namaa ijoollee waa hedduus qabnee bakkeenya amma ijoollee si dhoofti, ijoollee si arrabsiti, ijoollee waa hedduu si gooti, ijoolleen waa hedduu si gooti, waa hedduu si irratti raawwatte. Daa'imman isaanii qabuuf immoo sammuu kee ni dhibbata dhibbatti. Daa'imman isaanii fi daa'imman keenya garaagarummaa qaban. Ijoollee isaanii takka guddisuu ijoollee keenya 5 guddisuu filadha akka gootti. Ijoolleen keenyaaf isaanii garaagarummaa qabu. Loltu akka nama guddaatti yaada sirraa fudhatti si jala dhageetti mataa qaqqabate. Kan isaanii gaafa loltu sitti abaasaa deemti. Isin galee kuni eessarraa ka'a? Kunis guddisa mana keessatti irraa qaba. Ijoolleen keenya biyyoota ambaa keessa jiran gaafa bultii ijaarratan bultii isaanii qabanii deemanii ilmaan isaanii seeraan guddifatanii ilmaan isaanii seeraan barsiifatanii kun maaliif firee umrii isiinii xiqqeenarra mana namaatitti dararamaa guddatan akkitti in argan jechuudha. Akkitti ijoolleen isaanii maal jettu hojii akkitti qabnee deemnu hundumaa kana hin argina jechuudha. Kana waan arginu bultii teenya maaliif hin yaadne bultii teenya maaliif hin qabanne jennee waan nu dhiphisu kana jechuudha. Waan mana namaatitti dalagaa jiru